Ishi jirra jirtu akkam fayyaa keessanii kakaalleewwan ilmaan Oromoo marti keessanuu kan alaa biyya keessatti argamtan nagaa fayyaa jirtu nuti nagaa dhagalata waaqayyo isin jenna nageenya waaqayyo isin bira haa ga'u jennee isin jenna innaa har'a walitti qabannee isiniif dhiyaanne alamitti irratti taankii hojjennee yaalaa jirra yookiin immoo hojjechaa jirra siin jedha isin jenna sabbee walii waan akkasiiti biyya alaa hin deemtu jettee waan naa mormaa jirtuuf kaza paaspoortii kiyya na jalaa murtee jedhee kanan isa sanii jedhan jeetanii paaspoortiin kun immoo isa irraa adda sameedha waan ta'eef kan irraa haaraa'eedha gatamaadha waan ta'eef beekamurree na jalaa murteeti paaspoortii kiyya addisiisanii jedhee kanan naasisuu barbaanne waan akkasii ishee jechuu barbaanne innaa kana qabannee isin dhiyaanne waan akkasii yaada sana. Waan jettanii? Video jennaan. Video jennaan. Innaa paaspoortii kiyya maal fakkaatu na jalaa murteessii miti paaspoortii kana jedhamu. Hindee maalinni nan deema siin jedhee deemtu kanaan jechaa jiru suma waan ta'eef kan mormu sabbeen deemii hin deemta barana qurxumaa bakka jireenyi sakkatti waan waddaleefuu hin deemu keenyaaf nan jedhee isaa waliin galle paaspoortiin kiyya haaromse maaliif na jalaa murte sin na jalaa murte ishumaaf fudhatee ta'u bahee jedhee rakkoo sabbanaa hindee kuni maal jechaa qabaree kanas siin jechaa jira sinuu na jalaa murte paaspoortii kiyya na jalaa Eenyu murti jammara kan? Sumatu murte bakasiidhaan murte bakasiin immoo hin jiru. Inna saatiree nas hin jechaa jiru. Situ na jalaa murte maaliif na jalaa murte? Waan haasa'in jiru maal? Gudee Jila qalbii dhamoo akkami? qalbii maalitti yaaduu? Kaameraa jedhamus viidiyoo dhamoo. Ayi viidiyoo illee jiraatu jiraachuus baatu ani gaaffisi gaafachaa jiruuf deebinaa kenni maaliif na jalaa murte kan 2013 na asaddase paaspoortii haaromse. Ta'uun qabu warra caammaa takka ittiin bitadhe waan tokko miti hojjedhee kananii ittiin ijoollee toos guddisa ittiin jireenya koo fooyyessadhee kananii ananas haaromse maal jedhu na jalaa murta. Akkamitti lamtuun kana murteettee yaaddaa? Seekaa hin deemtu osumatti hojjenna waliin jettee kanaan mormaa ture si waan ta'eef namni biraa namni hin deemtu jedhee naaf falmaa jiru situ naaf falmaa jira nan hambisa jettee. Maal hojjeta beekoo itti moon? Innaa Jaayoon sanatti ta'e deemura lamtu mura nyaate. hin faayidaan ala ta'ee jira ishee eeggadda haaraa'ee amma na haaromsiisaa waan jedhu maal jedhama. Aaraa tole gudii maalaa turta? Naa baay'ee wannoo jedhee. Too. Na rifachiistaan. Maasara baay'ee dhuguma midhaan. Muramu argaa kan jira beekan sabbi maal jedhee kan muraree? Eenyuun muree daa'ummaan itti deema laale karoora nani karoorsee shaleessuuf jecha sangoota kan jedhu keessa Shaleessuu ani dhuguma hin hojjennaa. Buttee hin deemtuu. Siin jedhe malee paaspoortii kan muruu hin danda'u siin muruusi. Maal jedhee kan muraan? Amma lammata baasiste moo kan mura amma kun? Tooya kan gootireessaa mashiin murte malee eenyutu Ani muree? maal kan muree maa kana saaddasa maa kana haaromsaa taa'u. Oo akkam jedhamee sote kan? Beeku ani bichaa waan akkasiiti kan kuni ta'uun qabu maaliif kuni ta'eedhaan baay'ee tokko aaree beekaa. Maqasiidhaan kan murame. Hojii keenya dhabeetuma siraa kana muramu. Ani immoo likiidha waan maqaa jechuun Lakkee ijoolleetu mure ta'a malee yookaan lakkee seenaan baatu mure ta'a malee kana waan mure si qabu murre akka kan mure si murte reesni ennaan Anis dhageera. Situ fuudhee. hin argee. Jechuun taa'ee fuudhee akkasiidha. Immoo lammata wajjin baasu deetaan. Doona silaa beekuma isaatiin gahee kan ittiin haaromse Ani kan goone iddoo maali dhuguma zabbee waan kanarratti gizee baay'ee sitti haasa'e miti oduu deemuu baattee deemtus immoo xinnoo oduu turte amma mucaan kun xinnoo ol guddatutti mucaan kun oggaa fi ji'a ja'a ganaadha innaa tasgabbaayii iddoo paaspoortii kanas amma hin haaressinii jechaa kan ture iyyuu innaa iddoo mee dhugaa rabbii ani kanarratti
murre maal jedheetan murresi garuu mooyyuu waan hin deemtu kanaat irratti hin deemtu jechaa jirasi jedhes mormes innis mooyyuu maalinni waa'uma ijoollee teetirraan kan ka'e amma fakkeenya dhugaa viidiyoo hojjechaa jiraattanii uummanni Oromoo akka beeku waan hin barbaadu tokko mucaan ishii amma rafee jira viidiyoo lammataa irratti isin dhiyeessuu hin danda'a. Mucaa oggaa fi ji'a ja'aati. Mucaan oggaa fi ji'a ja'a kuni iddoo gisee ishiin gabaa asii deemte illee bakka amma ishiin dhuftutti tasgabbaa'ee hin eegu daa'imas amalanyaadhas ishii dhabuun barbaada. Baxaam itti boo'aa baxaam itti ishii barbaada. Saniifuu mucaa kana gattee hin deemtu. Kinoonis hojii kana jalqabee hin hojjennaa. Uummanni Oromoo nu qarqaaraa, nuuf guddisaa. Kinoo amma mooyyuu dhugaa dasmeedheera uummata Oromoo asumaan aggaxaamii kana naannoo isinitti himu chaanaalli kiyya kun monetaayiz naa ta'ee jira. Hin hojjennu obboleettii kiyya tana wajjiniin kinoo zabbeen isin jira abbaan manaashii nu sadeen cimnee hin hojjenna isin nu jajjabeechadha. Mee mucaa oggaa fi ji'a ja'a kana gattee haa deemtu moo asitti na wajjin hojjettee ijoollee ishee haa guddifadhu moo akkam isin mee komantii keessan jala komantii jala nuuf teechisaa dhugaan isin jira mucattiin immoo xiqqishuu takka amma kana geechi samoonni maazarii dhufassan daabborra baatee ta'u dabaddabaa jirti agartanii sittanii mucattii xiqqishuu takka amalanyaa takka saniifuu haadha dhabuu hin barbaadu ishiin immoo deemudha lapheen ishee ejjetee jira ani immoo hin deemtu jechaaniitiin jira kiroota akkas tana kan gana ishiin illee waan jettu abbaa fi wajjinuu jiraachuu hin dandeechi kan waggaa torba fixee 8ffaa keessa jirti ishii miti kan na assaabsisu mucaa kanatu na assaabsisa anas immoo nama na barbaachisa akka ishiin na biraa deemtu hin barbaadu mucaa kana akka guddifattu hin barbaada. Yaada keechan komantii jala nuuf teechisaadha uummata Oromoo garuu ani immoo kana murteettu kana hin murre dhugaadha. Egaa amma kanumatti shakkii amma paaspoortii kana waan ati hin deemtu maal jettuu fi bakka ishuma mure jennete tasfaa goonee abdii goonee irra ati immoo murreette eenyu bakka na akka ishiin hin deemne kan barbaadu yeroo mara siif. Maaliif ijoollee kanas gartee bishaanis dhuguma akkuma jette waggaa fi ji'a ja'a marmadhisne bishaan kun haadha dhabuun barbaadu haadha malee jiraachuun baay'ee ulfaata. Warri ilmoo qabanii biyya alattis viidiyoo kana daawwatan ilmoo mamma nama kuuta mamma yaadan hin beekama keessattuu hin beekan ilmoo gatanii biyya ormaa deemuun baay'ee bitti yaa'u jireenyumatu qaala'ee ishiinis dhugaa qabdi zabbee kiyyaa atis kinoo biddesan irratti gubatteeti kan ijoollee tanas tajaajilaa jirtu manni kiraanii dhugaa rabbi uummata Oromoo as beesanii sirriitti mataa nama hadoochaa ani duratti amma kasalan bitadhee tanani goda san bu'e karaa magaalaa bu'e zabbee kasala qunxaa takka 680 nan bite dhugaa rabbi በጣም ቆልማለ ገሊንዴ እና ስሪት ኑሮን ቃለ ኤጅራ ህንዴ መጀቹን እሺ በዲን ቀቡ ስሪዳ ጅረኞ ፊ ያሸነፈችው ፊ ሲሲሞ ሲገርጋር ፊ ታኡስሞ ማራን ጀዳኒ ኢኖጀና ቢያው ጂነ ማወጂን ረክነ ከነስ ጊዜ ከነስ ብለ ደበራ እና አንስ ጅራ ኢኖጀነ ሆጃ ካን እትጭምኔት ወና መጋባች ሰውጃን ጉኒ አንስ ቆባቲ የፉላው saniifuu deemtu mucaa keessi nuti fataa hojjaa keenyas nu jenna uummanni Oromoo nu bira ejjetaa jedhee kanadhaan yaada kana kanan kaase durattis ammas labbeenis abbaan manaashii kunis dhugaa rabbi baxaamitti hojiin isaa hojii yaaddechaadha hojiin isaa hojii bakka maarsiin jedhu sirriitti booba'ee soo galas kan nama yaaddechuudha innaa hojii sanis inni akka dhiisee nuti gallee hojii kana sadeen hojjennee jireenya keenyas ijoollee keenyas ittiin guddifannu ittiin barsiifannu anis haadha maatiitii isaanis abbaa maatiitii እና kana isiniin jedha uummata Oromoo mee isin yaadni yeeku shaggaadha moo shaggaa miti alamitu jabaadhaa wajjiniin hojjedhaa isin guddisnaa isin bira ejjennaa
نانجت أمو لكن لم تميزي هادين تنانجتني ميكو منتكي تنلالا ومتى أرمو نجاجتني أكم جستني نجاس سنين جافني نجانك ينجال لان كبجا ومتى أرمو كاري بكجرتني تسنا أكابو بيكيس بي على كجرتني واقع يوسفان هاتاو يعني كي أنا كنا إسوان جتني Nai nusi yau biya katani de bayo fata. Ama bi tikuni bi ormaten bi free stay. Wa hundi na matutulu. Lura mo ya odefando warri kamane mo achijiru amma tokko beka jirenya asiti jirenya ti adda ba fatekan tole jira bayi rakko da biya orma siddati nechu. Kana hani siddati kana kiko shumatu baka naga fafena itti tuma de umale yette amma metti jirenya kana jolleni tuni barachu qabdi uffachu qabdi kebati jira mantu jira ne amma tunis mana warumsa geechete orya daftari jira jirenya akkuma argitu hammate jira ya keenya keessatti jechuudha kana fishin kana jettu biyya ala kan deema maaluma jette yeroo hunda ganamas gargaras yaa'u waan nagaafattu waan caqacaqtu kanis tole jedhanii daa'ima kana immoo eenyutti gattee deemtana maazarii naa jirti maazarii guddisa maazariin okkuu madura argitanii jirtanii baay'ee dadhabduudha nama baadiyyaati daa'imti kun asitti dhalatee bishaan katamaa baree as immoo baadiyyaa sanatti yoggaa deebi'ee bataam ulfaataadha irratti amanni isaa amma ogguma ishiin gabaa deemte akka godhatu hin beekte sabbi akkatti yookas argachuu qaba kan ishii argachuu qaba san kana booda bataam ittiin tasgabbaa wakkaa hin iyya ani kana namni jedhu kana uummanni Oromoo haa faradu baarri warra achi jirtanis warra as jirtanis warra ijoollee guddistan warra siddati ijoollee asitti gattanii siddati irra jirtanii baay'ee amma beekanii beekan saddaan baafadhaati yaada keechan nu ibsaa innis ni jedha ani gara kooti fixadhe muruu sin murree egaa waan isin kana gootaniif sin beeku nu biraanki sirratti goone kaa'u biraanki akkamitti kana yaaddan akkamitti yaadni tu awala isa dura jiruudha kuni beekamurree raawwanne sinaasuuf jechuudha. Paaspoortii duraan yeroo irra darbe san kanan irra haaromse san beekaa bakka sinaasisuudhaaf malee paaspoortiin kiyya. Tole adumee dhabbee akka taphifadhe tuulaan jechuudha. Ingada saaddasteetoo akkamitti akkanaan jetti kan jedhu tokko. Yeroo irra darbee beektaa yeroo dabraan ati irratti wanti nuti sani amma inni haaromee kun yeroo irratti dabree mee amma mifatta amma mi. Tole rabbi waan mandee bisuun dhabeessi dhagiraa gibbitti na jedhu. Nah, kasih bayi sini. Berarti barang jechuudha. Barren dewa baay'ee barsiisa hojichi kuni kana isiniin jenna nagaan nu jiraadhaa fayyaa nu ta'a waaqayyo isinii hawwi jajjabina isinii hawwina bakka jirtan maratti isinis hojii keenya kanarratti jajjabina nu hawwa isiniin jenna nagaan nu ta'a nagaan nu jiraadhaa baay'ee isin jaalannaa waan marti keessan. Eessi uummata Oromoo nagaan isiniif haa baay'atu bakka jirtan maratti nagaan nu turaadhaa. Ayyaanni dhufu ayyaana gaarii bara haara bara gaarii isiniif haa ta'u gaa walitti deebina ammasitti isiniin jedha jaalala fayyinaa kan araaraa kan bitti keenya wal jaalatu kan jaalalaan nuuf haa ta'u bara 2016 kuni guutuudhaa guutuma nuuf haa ta'u jennee ta'uunaa alaayis keessaayis marti keessanuu nagaa nu ta'a isiniin jenna atis nagaa itti dhaamiti. Nageenyi keenya bakka jirtanitti nagaa isin haa ta'u bara kunis bara jaalala bara gabbinaa bara badhaadhinaa nuuf haa ta'u isinis bakka jirtanitti jajjabina isin hawwinaa jabaadhaa egaa bitti keenya waan isa jettuun beektanii isaafis waan qabbana buusee hunda kanarraa hundaa'u hundumtu qabbana ta'e bitti keenya nagaa ta'e kan guddinaaf kan badhaadhinaa nuuf haa ta'u bakka jirtanitti nagaa nuuf ta'a fayyaa ta'a jiraadhaa isin jedhama.